بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dhaggeeffattoota fi hordoftoota Oromoo Muslim Miidiyaa sagantaa keenyaa kan fataawaa kutaa 15ffaa eegallee jirra. Gaafii keessanii fi karaa agartee WhatsApp-tii fi imoon akkuma iskiriin irra agartan lakkoofsi agartee lulaatiin hordofuu dandeettanii gaafii keessan immoo kallattimaan bilbiltanii sheeka agartanii gaafatu dandeettanii sheekni agartee nu wajjin sidoo keenyatti argamanii. Sheek assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaa dhufu baga dhiyaattanii baga isiniin jenna. Assalamu alaikum. Sheek gaafii nu bira jirtu akkaan eegallaa asumaan dhageeffanname. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل استاذ من فين جرت والحمد لله. قافين كبا قافين كيا نبي يا ربنا كيفت المولى سمي دينه المولى ولا كان على سنة المولى سوى المولى تربى دمته مال أنت كنت أكلم وجين جرتي على سنة سمي تقول تسير المولى سمته على من نبي رجعت على بعض المولى جنيه سنيات جين على كاني akka sariitti ani gurrata akka hawwataa kun warbineensi nyaatee gaggode kanaafuu maatu narra jira siinje amma sammuu isin baalisanii maallaqa illee na dhowwatte biraa kuteetiin jira eega sanii bararraan qaarini wanni suni maaltu narra jira isinii jaame karaa rabbiitti. Bismillaahi rahmaani rahiim. Obboleessi keenya akkanatti gaafata waan gartee dogongoraan dalagee waan natti fakkaatu dogongora na fakkaata akka inni jiru kanatti summiidhaan ilmoolee summiin dhiqe itti dummeesse qiyaasaan silaa ka dhiquu qabu itti dummeesse waan na fakkaatu dogongora na fakkaata. Waan dogongoraan dalagan rabbi subhaanahu wa ta'ala naman qabu waan dilii gartee dogongoraan dalaganii fi ta irratti dirqaman irraan fiidhan dalagan tana keessatti rabbi subhaanahu wa ta'ala huwa arhamur raahimiina hedduu rahmata namaa godha tanaaf jecha rabbiin isa hin qabu jenna. Yoo beekaadhaan ka dalagu taate wanni isarra jiru gama rabbii isaa toobatuudha. Yoo gartee rabbiin isaa laaffisee qabaate waan balleessisan herrega isiidhaa kafaluudha. Akkasumatti ammas gama rabbii isaa telefoona kana kaafate toobatuutu isarra jira jenna. Hello. Hello. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kal fuudhin jechuudha sagaleen kee. Inji kita deebisi bilbil sedekah uttiin jirru inji kita deebisi bilbil. Namni kun yoo beekaadhaan ka waan kana godhu taate ka balleessu taate diinagdee ilma namaa waan fixee jiru jecha wanni isarra jiru yoo gartee waan kafalu argate kafaluun isarratti dirqama ta'a. Yannoo haqa namaati waan ta'ee jiruuf jecha haga danda'een tattaaffii godhee kafaluudhaaf dirqama isarratti jiru san bahuu qaba jenna. Yoo wallaalchaan ka dalagu taate tasa jalaa taate ni tolchaadhaaf ka lubbuun beeyladaa hedduu ka jalaa dhumtu taate jechuudha. Gaafsan maasiyaan isarra jirtu hin jirtu homaa hin qabu jenna. Wallahu a'lam bis-sawaab. Akkasuma gaafiin biraa kana malee fudhanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz keenya gaafii qaba. Gaafiin kiyya namni tokko jaalatoo takka jechuun osoo kan hin godhatin dura wal qunnamtii saalaa godhanii mukaan godhanii immoo odoo yookaan ammoo yeroo sadii dhiqatee yookaan ammoo boonni sadii san yoo nikaa godhatee nikaan sun ammoo yoo nikaa godhatee jechuu yoo nikaa godhatee warri saadaa sun nikaa godhaniif jechuu warri hundaadha waan nikaa jechuu so yookaan yeroo sadii dhiqateen Dari sana soal anda ini pada wazir gani rawatnya. Ya setiap kali ya setiap indikator ini
nikaan sun jiramoo hin jiru kana gaaffiin kiyya gaafoma. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Osoo ji'a sati hin fitin namni tokko intala takka gumnatti dalagee ji'a sati osoo hin fitin yoo isima san itti deebi'ee ka fuuchuu barbaadu ta'e nikaa hidhate ni keenya ni hidhamu akkana ja'a. Bika kana keessatti ji'a sadi amata ji'a ja'a ikhtilaafa adda addaa jira. Walumaa galatti ikhtilaafni jiraatus waan jennu nikaa agartee akka hundattuu nikeenyi nima argama. Nikeenyi ni argama garuu ammoo wanni isaan balleeysan qulqullina osoo gartee hin argamsiisin garaan isiidhaa bishaan taraa duraa gartee qaama isii seene ka gurbaa bishaan gurbaadhaa jechuudha. Sanirraa osoo qaamni isii hin qulqullaawin karaa haraamiitiin gartee bishaan isaa ka seene jechuudha. Sanirraa osoo gadaamessaan isii hin qulqullaawin inni itti dhaquun gartee hin ta'u dhoowwaadha. Garuu gama nikaahati nikeenyi numa hidhama jenna. Akkas barakallahu fiik. Erga bare ammoo mallaqa sana balle zakaa baasan turre deebi'ee ammoo mallaqa dhalaa sanillee irraa baasun ta'a gana irraa baasun ta'a deebi'ee mallaqa dhalaa sanillee hoo akkam godhutin irra jiraataa jedha gaaffii kee tokko kanaadha tokko ammoo namatti naa gaafadhu. Gaafiin dura akkaawuntii sun beeka akkaawuntii dhalaa banatte. Akkaawuntii dhalaa banattee eega biyyaa baatee ammoo itti baratee waan san ammoo deebitee amma zakaa irraa baasuu danda'a. Sun beekna ammoo hin beekatu gaafa akkaawuntii dhalaa kana banadhu. Bismillaahi rahmaani rahiim. عفى الله عما سلف جربين ومن عاد أمور كيت كاسنا جاي ويقرت ربان حرامي نمني دقي جتشو ربان حرامي جتشو دقي إيجا دقي بودا كيت ديبي ربا سنياتي أنا في سوالي غلاس رجي نغلاس جتشو ربين أدت جتشو أمو نمني قرت حرامي الناس دقي الراتي فمي waan dabreessan rabbiin isan gaafatu waan haraaminaadhaan dura dabreessan mallaqa achiin duratti gartee ni ribarraa walitti qabate san rabbiin isan gaafatu eega haraaminaa san dhagahe booda kasbii carraaqqii ribarraa argamu saniif rabbiin isa gaafata warra kennu yoo ta'es warra fudhatu yoo ta'es hundaa'u rabbiin ni gaafata jechuudha. Kanaafuu wanni achiin duratti dabre haraaminaa osoo hin dhageeniin duratti wanni dabre suni achiin duratti ati walitti qabate suni keeti ja'ama sarabbiin irra si dabree jira suni awfiidha ja'ama wallahu a'lam bisawab. Jechuun akkamatti bakka walumaan walitti fuudhaniitu waliin galanii kana bultii takka ta'anii eeganii booda nikaa godhatanii nikaa godhannadhanii maatii dubbisanii turanii garuu yeroo sanatti isheen gara uunarratti maatii haadha jedhetti deebi'anii abbaan ammoo iyyuu nikaa godheessiin gadi jedhanii ta'a. Sun hin jirammoo hin jiru. Harkaa jitinsaa gaafnisi. Hiriyaa kuyaa heerumsa turte jechuun akkamatti bakka walumaan walitti fuudhaniitu waliin galanii kana bultii takka ta'anii eeganii booda nikaa godhannadhanii maatii dubbisanii turanii garuu yeroo sanatti isheen gara uunarratti maatii haadha jedhetti deebi'anii abbaan ammoo iyyuu nikaa godheessiin gadi jedhanii taasisuun hin jirammoo hin jiru. Akkanuma waliin makamanii eegas ammoo
kuni gaafima siin dura dabarsan tokkoma wal fakkaata yaa kuni lafa guute deebisaa isaatillee wama xiqqoof malee silaa kama dhiifnu waan akka malee heddummaatee jiru jecha haa ta'u akka hundattuu tara miliyoona biliyoona deebi'ellee egaa namni rakkoon bikka tana isarraa galuu dhabde waan goonuu qabnu walumaan rakkanne jechuudha deebisaa isaatis dura gartee haala nikayaatiin malee jarjaranii karaa haraamiitiin walitti dhufuun kun salphina guddaa keessa jira. Tokkoffaa namni kun wanni inni dalagutti jiru nama saamutti jira. Horii saamuun haga inni jabaatu saama horiitu saama mallaqaatu jechuudha. Nama saamutti jira. Hattuu irraa hattuu guddoo ta'e jechuudha. Saama qofatti hin dhaabbanne zinaatti dalaga. Badii lammeessitu jechuudha. Gumna itti dalaga. San qofattuu kan hin dhaabbatin ilmoon faan alatti jechuudha. Badii sadeessituudha. Ilmoo abbaan qabne takaraa malee dhalatte qulqullinaan malee ta dhalatte argamsiisanii jechuudha. Badii lammeessituudha. Haa mucayyoo gartee fudhatan sana caaqun liwaalidayhi haa godhanii jiran. Nama haadhaa abbaan abaartu. Citi rabbi si haa kutu salphadhu rabbiin si haa salphisu. Akkana nu goote mudhiin tiyya na citte kaati jedhu. Ka abbaan gartee akkamitti nama keessa gadi baa jedhu. Abaarsa haadhaaf abbaadhaa quufsu jechuudha. Abaarsa haadha abbaa quufsu. San qofaayyuu miti aanaan rahimummaan adda citu warra citu fa'aa jira. Tana booda ilmootiyyaa miti jedhanii ittiin araaramne. Badiin xiqqaan asirraa hin argamu. San qofatti gadi hin dhaabbatu ammas maqaan isii dhaabbatu. Maqaan baturraa mataan baduu jette uummanni. Maqaan isii xuraa'uu kabaja dhabu. San qofatti gadi hin dhaabbatu namtichi har'a jaaladhe je'ee fuudhee badeen. Ka isiilleen jaaladhe jettee jala kutte ilkaanii fi arrabni nu guyyaa tokko waluma cafaqaa wal irra ejjataatuma wal lolaatuma waliin ka jiraatan ka wal malee waan biraan qabne akkasumatti jiraata ka faayidaa walii godhu jechuudha. Tari kun guyyaa tokko wal tuqu hin oolu yeroo wal tuqan ammoo seenaa haganan jedhamne seenoyti isiin seenaa guddaatu itti dhagayama. Maal jetti yookaan maal yaaddi? Anumatuuf salphise anuma duraanuuf xiqqeessee si jala kute kan itti bara anumatuuf xiqqeessee si jala dabre ati maal taate ana uf salphise warra kiyyallee dhabe sillee kunoo wal dhabne anumatu xiqqaattu ufin jette jechuudha. Kanaan mataa keessa gad uf cabsiti. Kana qofatti hin dhaabbatu innillee matuma keessa gadi cabse jechuudha. Sinna jala deeme maraatteen na jala deemte maal si haa gudhure tanaaf na jala deemte ata kana jeantu darabbashuma na jala deemte mataa keessa gadhawa jechuudha. Mee salphina dilaa kana osoo salphinni akiraa isii eeggatu salphina dilaa kana maaseenti yookaan hiikaahu jechuudha. Salphinni akiraatilleen isii eeggata. Warroota zinaa dalagu ka dhiiraatii fi ka dubartootaa boolla jalli isiidhaa bal'oodhaa afaan xiqqoodhaa boolla san keessatti gadi naqee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ibidda gama jalaatii itti ol qabsiisaa jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Ibidda rabbiin gartee boolla keessa guuteetti boolli afaan xiqqashoo bal'inni jalli waan biraati. Xiqqeenya afaan isiitirraa waa takka gartee nam tokko bu'uu hin danda'u. Ibiddi jalaa itti ol qabataa ni iyyan jedhuuba. Yeroo ni baana jedhanii ol deeman bahuu hin danda'an.
warroon maan akkanatti azabamu kuni eenyu warra kami je'eeti jibriiliin gaafate nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Halo 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 anda kamu teleponnya ke warroon ibiddi jala ol qabatu kun yaa jibriilu eenyumaa ka ibiddi jala ol qabatu jennaan warra gumna dalagu ka dhiiraatiif ka dubartootaati jeen nabii keenya hime jechuudha jibriil alayhi salaatu wassalaam wa ala nabiyyinaa afdalu salaati watasliim. duba salphina guddatu akiratti illee isaan eeggataa jechuu balaa ganda lameeni caarun wa naarun akkana jedhan duba wanni kana keessatti jiru aybi jiru duniyaatiif ta'akira sheenaa gartee fuuldura ta duniyaa kanatu keessa jira malee wanni takka bu'aan keessa argatan hin jiru ammallee haluzzunaat warroota gumna dalagu kana akirri isaanii faqiirummaa jedha waan ajaa'ibaa faqiirummaa hiyyuma rabbiin gartee itti buusa jechuu wanni isaan qabanis harkaan facaate jaarsaa galgalaan salphate ta'anii jaartii galgalaan salphate taate kasaartee mana sitti hafte jechuudha. kanaaf waan akkanaa kanarraa uf xahaaruu barbaachisaa uf eeguu barbaachisaa laaftumatti gartee wal fudhatanii wal jaalanne jedhanii fiiganii ibidda jahannamii fi aybii jiruu duniyaa salphina kana gartee seenuun hin ta'u jenna. طيب duuba bikki kun bikki waa'ee gartee gumnaa kun fedhina daqiiqaa shaniitiif jecha kasaaraa ganda lameenii gartee namni dhaqqabaa jechuudha. fedhina daqiiqaa shanii kasaaraa zalaalami jechuudha. kanaaf jecha namni lubbuu ofii of eegutu dirqama isarratti tahaa waan kasaaraa kana namatti fidurraa fagaatu. asbaabu zinaa sababa gartee gumnaa waan gumna fidu wanni gumna fidu nazaruun laalu taraa dura gartee ijaan laalu ijuma tanatu oofee zinan nama naqaa jechuu kullu lmafaasidi mabdaaha min annazari cuftummaan balaadha eegallin isi ijarraa kaati jedhan cufti balaadha jechuu ومعظم النار من مستصغر الشرر ibiddi guddaan laalan kuni qaanqee xiqqoo takkarraa ka'e guddaa kana ta'a jedhan duuba ibiddi guddaan amma kanatti biyya akkana ibiddi itti ka'ee yoo jedhan takkitti maal ibiddi guddaan sun hin utaalle qaanqee xiqqoo takka jechuudha maasiyaalleen xiqquma tana deemee guddoo ta'a laalcha xiqqashaa kanarraa deemee نظر فموعد نظر فسلام فموعد ولقاء جان ترى درا لالجاتي أجبودا دبيتو تيانا دبي همتو دبي غرتي زنا كيست ولين كجيل جسن دبتودا أجبودا أمو بايلاماتو أرقما بك كان ولا أقرودا أجبودا أمو ولقاء والقنمودا تمت الخسارة هم قلنا جتي إساني رات تمرم تيجو كان جيتش كناف ربي سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا زنان دلقينا خنجين اتماوهن كركرينا دا أجيتي توكيد جبيس ربي فقلتي دلوتي وليجو فقلت waan tokko ka eeggachuu fedhan katiifachuu fedhan itti haxiran haxirri sun yoo cabe malee akka wanni sun hin banne akka jechuuti duuba haxira rabbiin gartee fagootti itti godhe waa'ee zinaadhaa kana walaa taqrabuu jee tumaan dhiyaatinaa jee itti dhiyaachuun akka amma jenne kana dubbatuu laaluu dubbatuu
kanaan dhiyaatan jechuudha kophaa bahu jechuudha laa yakhluwanna rajulun bimra'atin illaa kaana shayxaanu thaalisahuma gurbaan tokko intala takkaan kophaa waa hin bahu shayxaanni sadeeysituu isaan lameenii ta'u malee jedhe shayxaanni maal eedan jaran isin nama lama qofaa miti maaltu gartee isin argutti jira baloomaa teeysan jeeti kokkofalchiisee walitti kaasaa jechuu kanaaf jecha waliin kophaa bahurraa dhiiraa fi dubartiin fagaatuudha kanatu gartee zinarra nama fageeysa iyyaakum waddukuula cala annisaa ija nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dubartii irratti seenurraa lubbuu keeysan fageeysaadha jedhe dubartii kophaa jirtu kophaa isiidha dhiirsi tokko itti seenurraa lubbuu keeysan fageeysaadha jedhe maaliif jennaan shayxanatu gartee dhufee walitti kakaasaa jechuu of irraanfachiisa cibaadaa inni qabu irraanfachiiseeti ati nama rabbiiti isa irraanfachiisee namtichuma jabaa kana kasaaraa naqaa jechuu kanaaf gartee obsaa wamaa hin jiranii waluma salaama obsaa hin jenne ilaala shari'aan addaan fagaadhaa jedhe addaan fageeysuu keessa shari'aan hongageeysee dhiiraaf dubartii حتى يروا قباني كرر ديما جتشودا عليكن بالجدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام متأنا الآبا كرا كيس يروا ديمس دبرتين جتشو إجمع إيرات الرافا كيسو ديرو مرة تدلو الأفجتشا متأنا الآبا جل ديما جين دبرتين كرا والكتاب بوتيا كان ديم جتشو إنا تكت موغا تكت قرت ديمو قبتي مالف جنة يو كرا والكتاب كديم تتاتي كيسي دوبا كيسي درالي أو فدوبا سلالي كاميرغان جرو كابتان جرو سلافو إجاز مرة غرقل چاني وجاچو إجي كانا هندا اتكاجلت كانافو إجا هدو أكام فوني دوبارتين لال أكات شريان الرأيتسو أكا إجا هدوم فوني جاچو إجوتي تنا كيسا إجا سمي جرا جاچو كانافو إجا سمي تنا جالا فقاتو داف حاجة توكو داوتا ديمو قبدي جاچو وهكذا وانزنا الرناف قيسورة نبي كenya عليه الصلاة والسلام أكسم آيان القرآنات اللين إجابتي أجج وليضربنا وجو إساني بخمرهن على جيوبهن أكا قمت إساني ملن قامني قل لك ملن إجابها أفتني جي يو كنت تنساني دري بهيتي كديبتو تان إساني كديبتو تاتي مالتو كجيلا فيطمع الذي في قلبه مرض ورق قلبي إساني كيست لكم نجرو كجيلا يجو زنت يامو رجع مسنسي فتق الله فتون قام زنا في يامو وهكذا سنقفتين أبتو haasawa sagaleedhaata haasawan keessa rabbiin seene ayata qur'aanaatiin dubbate jechuudha zinarraa dubartii fageeysuudhaaf akka falaa taqda'na bilqawli jeen maaliif jennaan fayyatmaca alladii fi qalbii maradun jecha keeysan akka gad hin qabanne jeen rabbiin dubartii ajaje sagaleen qal'isinaa jedhe yeroo haasawan haasawa rabbiin isii uume sagalee isiidhaa uumaadhaatiin haasa'uu qabdi jechuudha sagalee qortee qaqqartee aafii عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Gaaffii qabataa. gaafadhu sadaqaan isheen Gaaffii qaba. sadaqaan gaafadhu Gaaffii akkuma nama kamitu gaaffiin jaarsaaf jaartii kunis akkasii fakkiisaa hin beeka garuu haa ta'u kan jireenya illee sammaleen hin fudhatamu. maan hubachiisu waan nuyifanne jenne Ani dhagamaani. hin dhagaamaa nu waa ifannu hin jenne nuyifanne hin jenne Isinitti baay'ata yeroo waa'ee gaaffiin sodaataatu waan isin gaafadha garuu. gaafadhu rakkoon qabu
Asheeka ani akkuma nama kamiitu bultii qaradhee jechuudha biyya araba kana deemee ayyee waan dalagadhe isa ergee inni biyya jira waan dalagadhe isaaf ergee tottoola tokko kan namni kun walitti biyya jira. ayyee Akkuma namni kamuu wal dhabu afaan keessa akkanuma wal dhabnee ergas booda jirtu tokko naan jedhee qabeenya kiyyallee agataa ta'uu biraa qaba. Anachi booda isaa wal ta'uu didee jennaan gara maatii kiyyaatti ergaa itti maatiin kiyya waan haa godhanii. Asirra immoo gaaffii nan gaafachuu fedhu. Inni immoo akka isatti deebi'uun barbaada. Ani immoo haga qabeenya kiyya kana haqa kiyya sana fuula kiyya sana isaan itti kenne kana harkarratti naa kennitu isatti hin deebi'u jedhee murteessee jira. Maaliif jecha tokko Silaanaan jedhamuun qannallee naan jedhe waan ta'eef haga qabeenya kiyya isaatti mulii tokko osoo irraa hambiste harkatti na kennuttu isaanii araaramu jedhee murteessee jira. Rakkoo qabaa kun ani yoo naa kenne duniyaarra yoo naa kennullee baate akira jedhee yoo dabartee dhiise rakkoo qabaa asirratti. Asumarra gaafadhu sul deebii isaa inshaallah su silkeen kee cufatin. Bismillah obboleetti teenya dura akkuma tuu jette gaafiin kuni gaafii ifachiisaadha. Atuu beekaatuma dhagayaatuma jetta. Ani waan jedhu shamarran hundaanuu jechuu warra mana dhaga'uu fi ka waliin dhaga'uudhaaf taa'us sa isiniin kun jaarsa keeysan kana ka biyya biraa keessanii mallaqatti ergitan kana jibriilii samii seetanii ka rabbiin gartee amiinul wahi isa godhe jechuu amanamaa wahi namni tokko si fuunaan si jibriiluma meeqaatamtu jira diiggalli goofadanni jechuu goofadanni gartee ka lafee caccabsee nyaatu ka dhiiga dhugu ka cubbuun sodaan ka ilma gartee ilma haatii jinfuudhaan duuba gortee ariitifaa jiraami kanarraa gartee atumman ijatiyya duraa dabri ati jettuun haati jettuun jechu falfala meeqaatamtu jira sakkaraa meeqaatamtu jira ka abaarsa guurate meeqaatamtu jira kasi fuudha jibriilumasiif jibriili wahiiti jibriili kana beeyta amiinul wahi jedhaniini ka akka rabbi irraa fuudhetti osoo irraa hin hir'isin waa'ii fuudhee rasulatti fidu jechuudha. Kanaafuu jibriiliin gootanii jaarsa keeysan kana jaalalli waan biraati amantii waan biraati keeysaa'uu ni dhageeysan ni beeytan saayibban teetirratti ammati yoona waa hedduu agartee jirta keekuun kiyya kun akkana naannoo yoteetu nuti seenta. Meeshaa hollaa dhugaa keessan ni amana dhugaa yeroo jiru san dhugamaan sirrima amana. Wanti inni balleessullee waan balleessinatti fakkaatu kun immoo jaalaluma daangaa darbuu jedhama garuu alaa kulli haalaan akkuma jaalatu san jibbasillee nama akkuma dhugaan jaalatan saniin yoo achiin waa balleessallee nutti nama cita. Kanaafuu qabeenyi kiyya kana haga qabeenya sii deebisa gaafii nu galeera gaafii deebii eeggadhu gaafii qajeela nu gale deebii eeggadhu inshaallah ammallee tanu dhageeffatu akka teeti jechuu tanu dhageeffatu akka teeti ta jaarsa hin heerumin gaafa jaarsa heerumte kiyya kun ka ajaa'ibaatu waa takka hin balleessu jetteetuma osoma dubbii tana dhageessu itti erguuf teeysi waan si ajaa'ibu osoma dubbii tana dhageessu jibriiliin godhattee itti erguudhaaf teeysi ta amma gartee uf jalaa qabanis ta waliin amma jiranis ta hawaalaa gaggaafachuu jirtu ammusaa umatanaa heddu isaa erguudhaaf jibriiluma goote maaliif kiyya sun akkasii miteetti kiyya sun haga gaafa hoolaan gaafa qalammalee samiin arguu jedhan gaafa qalammalee haga gaafa inni sii qalatuutitti haga gaafa kissiidhaaf natti dhuftuutitti yookaan sheekkan biraa bira dhacuutitti waa takka an akkasiin seenee duraan nama nagaasee duraan nama rabbiisee duraan nama akkasii see jette jechuudha. Amantiin diinagdeedhaa wa inna kasiira min alkhulaxaa'i la yabghi ba'duhum ala ba'din je rabbiin namni lama yoo beesharaa yookaan daldala takka wajji seene waliin dalaganna je'e irra hedduun nama waa walitti dabalatee waluma dhaba jedhe nama tokko gartee karee takka qabu
ككون أمو قرتي سقلتمي سقل قبامي ولي 9 وله 9 ولي نعجة واحدة أخي له 99 أخي له 9 إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال هذا أخي له 99 نعجة ولي أمو نعجة واحدة نما توكو كري سقلتمي سقل قبوتو tokko ammoo ree takkittii qaba walit dabalatan jechuudha walin meeqa dhibba gaafa kan karee 99 qabu kun takkitti tan naadhiistu malee jedhe nafti hacuucee qabe ilma namaa meelaan mee bikka horii tana laal bikka diinaggeetan amma inni silaama nama tujjaara dureessa ta'ufiitu itti naa dabalee ree qindiidhaa re'ee qarii tana ximmaa diinaa godhinnaa silaa jechaafaa kajeelaami ittuu naa dabalee tabirootu akka reentiyatuun takkan taane lamanaa godhinnaa kajeela bal wanni akkasii hin jirtu ree 99 akka qabu takkitti isaa tana naa kennitu malee takkittiin tun maal sii gooti naa kennitu malee wacazzanii fi lixixaab way gaduu dhiisee bal hacuucee qabee firinxiitee gartee ija babaasee naan kennitu jee dubbiin diinagdee akka kana كيساو أمني نبي محمد عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال جنبي كان عليه الصلاة والسلام أمني أنت فتنة والإتين قرمة تمتكبت فتنة أمتك يا أمو هريد عاجل جال اللي هري كمان وتحبون المال حبا جما جال الإتين سكرا خيتي متشا وانكفور لاني هذا أجيسا كأبا أجيسا كإلمو أجيسا كجارتي أجيسا جال لك كسيل من ما هري جالة تجي ربي همتو جال اللي قرتي jaalalli diinagdee hamtu kanaaf jecha booyaan oolinaa yaa shamarran teenya booyaan oolin fiizaa umrii keetii fixxe tamaadaatiin gartee fuula balleeyse gaafata asii galtu ni beeytanii mira waan fuula nama gubbuu tokko maadaatii isin hundaa beekan nurra beeytaniiyu tamaadaatiin fuula balleeyse taate fiizaan umrii keerraa dhumate taate ka gaafa galtullee gartee mallaqa hin qabne yoo taate haadaan siidhuu malee warri bu'aan biraa jira kasaaraa of hin naqin jechuudha of eegii waa meeqan kasaariin jaarsa yoo rabbiin gartee sii laaffise akkan kiyyaa namni tokkotti hojii dalagi barakallahu fiiki ati waan sin jennu walumaa galatti gaafattuun teenya haqa kiyya naa kennutti ittiin araaramu je'ee ani ittiin deebi'u je'ee ni ta'a jettee ni ta'a ni dandeessa haqa gartee kee zaalima namtichi kun si zollomee dura zulmii isa yoo qulqulleeyse isaa wajjin buluu danda'u jettee rakkoon qabu kun barakallahu fiik salaan magriba dhaggeeffattootaa fi hordoftoota insha Allah sagantaa keenya kanarraa boru insha Allah gaafii bal'aa gidduun nu bira jira boru liddachaanaa magriba nu bira ga'ee insha Allah asumatti dhaabne sagantaa keenya kanarraa boru haga waliddachaan keessa nu jiraadha isiniin jenna wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh